Nageenya hunduma keessaniif haa ta'u hordoftoota TikTokii kootii viidiyoo kana warri jaalala haadhaa, jaalala obboleessaa, obboleettii beektan bira hin dabarfatina. Keessattuu warri biyya ambaa jirru kuni akka itti baanu malee akka ittiin gallu Waaqayyotu beeka waan ta'eef. Obboleettiin keenya suuraa ishee asirratti argitan kun gaaddisee ifaa jedhamti. Dhalattuu Arsii Bahaa akkuma nama kamii hojjedheen jijjiirama jettee maatii ishee biraa baati. Erga biyyaa baati waggaa 8 lakkoofsistee jirtu obboleettiin teenya tun. Maatiin ishee duutee jiraattee isheetti hin beekan. Haati ishee jaalala haadhaa hin beektu waan ta'eef akka badaa dhiphachaa jirti. Hagas siniin jedhu caalatti na amantu jedheen abdii qaba. Micayyoon tuni yeroo jalqaba biyyaa baatus mana namaa teessee osoo hojjettu of jijjiiruuf jecha achi piroosesii ishee fixattee kara biyya Arabaa imalte. Yaa ta'u malee maatii isheetii osoo hin taane warruma dura biiroos isaanumaan guutte waan ta'eef kazzaan dawwaltee ani nagaan jira jettiin. Jarri sunis dawwalanii maatii intala kanaatti himanii nagaa jirti jedhaniin. Achi jarri kuni beekee yaa dhoksanii wallaalanii yaa ta'uu haati biiroo natti maadhaqeen intala koo barbaaddadha jennaan biiroo sin beennu intalli keessin dawwaltu jedhanii jarri kun haadha kana ofirraa ifatan. Haati immoo garaa dhalaati waan ta'eef. Egaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtuu fayyaa keessanii namni akkatti bahu beeka malee akkatti galu hin beeku. Obboleettiin keenya kun akkuma ishiin jette waggaa 8 guutuu micayyoon tuni maatii ishii dawwaltee hin beektu. Maatiin ishii duutee jiraattee ishii hin beeku. Adaraa naannoo ishiin itti dhalatte illee himteeti jirti jechuudha obboleettiin keenya kun. Adaraa isiniin jecha viidiyoo kana waan biraa hin godhinaa. Share godhaatoo WhatsAppii haa ta'u, Imo haa ta'u, Telegiraamii haa ta'u, waanuma fe'e haa ta'u. Share godhaatoo micayyoo kana akka ishiin namni ishii beeku argamee itoo akka ishiin maatii ishii qunnamtu yoo jiraattes yoo duutes maatiin ishii akka beeku jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya biyya keenya hin baana biyya namaatti. Hin deemna. Yoo deemnu kana immoo wanna nu mudatu hin beeknu. Wantoota nu mudatan hin beeknu. Bannee achumaan hafna. Maatiin keenya immoo deemtee nu bilbiltee hin beektu jedhanii hin yaadda'u jechuudha isaanillee. Namoota hedduudha jechuudha kan badee dhabamu. Kanni bakki buuteen isaanii dhabamu. Rabbiin ishii haa argamsiisu. Bakka ishiin jirtu rabbi ishii haa baasu. Rabbi warra ishii sanillee imimmaan isaanii irraa yaa haqun jedha. Viidiyoo kana maal isin jechuun barbaada? Yeroo baay'ee wantoota akkanaa kana namni ilaalu wantoota biraa wantoota ajandaa gara biraa laala jechuudha. Egaa ajandaatu gara biraa laalla waan akkanaa miidhaan nurra ga'u kana nuti ilaallu jechuudha. Miidhaan nurra gahaa jiru kana ega ilaallee ega waliif hin birmanne eenyuun nu birmata. Dallaalonni warri biyyaa maallaqa keenya naqatanii achi as gaafa nu erganii isaan duunee jiraannee keenya wanni isaan beekan tokko hin jiru jechuudha. Warri asiitillee takkitti birrii isaanii madaamota yookaan warroota nu fudhatu san biraa fudhatan taanan wanni isaan beekan tokkichu hin jiru jechuudha. Mucayyoon kun as geessee duutee yookaan as geessee dhabamtee biyya ormaa geessee dhabamtee biyya keessatti dhabamtee wanni namni irraa beeku tokko hin jiru. Garuu akkuma nama kamiituu hojjetachuudhaaf maallaqa ishii baastee paaspoortii baafattee maallaqa ishii san hunda gadi naqxee biyya ormaa kana erga dhufteen booda biyya ormaa kana keessatti duutee jiraatteen ishii hin beekamu. Maatiin ishii yaaddahaa jiru. Egaa yoo jiraatte obboleettii teenya maatii keetii dawwalii, maatii keetii bilbilii, maatii keetiin jiraa jedhi. Yoo hin jiraanne immoo silaa wanti gootu hin jiruuti. Namni beektan yoo jiraattan mucayyoo kana akka warra ishiititti mul'istan jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha. Dhugumatti namoonni hedduun badanii haala kanaan dhabaman waggaa 8 jechuun xiqqaa miti dhugaa dubbachuuf waggaa tokkooyyuu maatiin ofii
waggaa tokkoyyuu nama dhabuu hin barbaadan jechuudha. Waggaa tokko jechuun baay'ee ulfaataadha isinii galee. Ji'a 8 jechuunis baay'ee ulfaataadha. Dhugumatti ji'a 2 gaafa maatii keenya dawwaluu baannee ji'a 2 guunne hangam akka ulfaata ta'u hundi keenya iyyuu hin beekne jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Maaliif maatiin si yaadda'u nuti si yaadduuf namoonni hedduun yaadda'u jechuudha. Keessattuu osoo achi gahe asan jira warra koo osoo hin jedhin jechuudha. Gaafa biyyaa baanee haala kanaan hafnu baay'ee tokko jechuudha. Warra keenya irratti bahaa guddaa daballe jechuudha. Yaaddoo guddaa daballe jechuudha. Dhugumatti garaan haadha dhalee hin teessu jechuudha. Garaan warra nama guddisee nama dahee nama guddisee nama hin taa'u. Rabbiin warra ishii san laalee rakkoo warra ishii osoo bar boqatte jedhanii yookaan duute jedhanii jechuudha. Isheen biyya ormaa deemtet nu jala boqatte rabbi lubbuu ishee amaaru jedhanii garaa jabaatanii dhiitu jechuudha. Kan jiru kanarraa garaa jabaachuu hin dandahanii. Kanaafuu obboleewwan koo bakka ishiin jirtutti adaraa isinitti haa ta'u adaraa. Bakka jirtan maraa mucayyoo kana barbaaddanii mucayyoon kun egaa tiiktookii ishii jechuudha. Tiiktookiin ishii hin beektu jechuudha. Tiiktookii keessa warri seentan hin beektu. Asirrattis immoo maqaan tiiktookii bahee jira jechuudha. Isa kana sarchi godhatanii dhaqxanii warri beektan immoo as jalatti illee barreessuu hin dandeessan jechuudha. Warri mucayyoo kana beektan warri viidiyoo kana daawwattanii beektan barreessuu hin dandeessu hin jirti jettanii yookaan immoo bakka kanatti argine gaafetta yoo barreessitan immoo barbaanne nama kana lakkoofsa isaa akka mucayyoon kun lakkoofsa isinii kennitu keessan dubbistanii yookaan aanuyyuu dubbisee isiniin gochuu nan danda'a. Garuuti immoo viidiyoo kana sheer godhaa laayikii gochuudhaniin warroota hin beekne yookaan warroota mucoo beekan biraan gahuu dandeenya. Nama gargaaran biraan gahuu dandeenya. Kaffaltii tokko maleedha jechuudha. Kun kan godhamu kaffaltii tokko maleedha. Sheer gochuun kaffaltii nama hin gaafatu. Sheer godhuu fi laayikii gochuun kaffaltii takka maleedha. Sabiskiraayib gochuun kaffaltii tokko maleedha. Wannummaan kaffaltii nama barbaachisu hin jiru. Asirratti sagalee walii ta'uu fi gorsa barbaachisaa waliif dabarsuudha obboleewwan keenya jechuudha. Keessattuu nuti warri shamarran biyya Arabaa jirru wantoota garaagaraatiin miidhamna. Kun badee hafuudhaan, kun immoo rakkooleen garaagaraa irra gahee du'uudhaan, kuwwan immoo rakkooleen garaagaraa irra gahee maallaqa isaa biyyaanis ta'ee karaa biyyatti erguunis ta'ee karaa biyya osoo biyyatti hin ergaminis kan nyaataman jechuudha. Hedduu keenya jira waan ta'eef wantoota akkasii san irratti baay'inaan jechuudha nuti kan haasofnu kan dubbannus isarratti jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana dhaggeeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif nama fayyada irraa fayyadamna jechuudha. Gaafa biyyaa bahan immoo akkuma obboleettiin keenya isinii kaaste lakkoofsa qabadhaatoo biyyaa baha. Lakkoofsa warra keessanii, lakkoofsa maatii, lakkoofsa nama beektanii. Nama gaafan biyyaa dhufu lakkoofsa nama 20 olii hin ta'a jechuudha. Kan hin barreeffadhee yaadannoo guyyarratti qabadhee shaantaa koo keessa godhadhee dhufe.